Yooyyaa harka fuunee hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube chaanaal. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii biyya alaas biyya keessas teessanii karaa YouTube barumsa keenya kan hordoftan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii baga nagaan deebitan baga nagaan dhuftan isiniin jennee jirra. Maatii keenya kan hin taane subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa, kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa, yaada fi qabdan biraan gahaa isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii ani barsaa Yaaqoobiiti. Barnoota afaan Oromoo Yaaqoob YouTube channel YouTube kanarratti kan barsiisu qubee Abaa Jalaa dubbisuu irraa kaasee hanga hima jaarutti hima jaarree amma sagaleessutti kan waliin barannu kan waliin barataa turre gara fuulduraattis kan waliin barannu kun YouTube keessanii mana keessan teessanii barnoota afaan Oromoo bilbila harka keessaniidhaan karaa Telegiraamii, karaa WhatsAppii, karaa Imo, karaa Google Formii, karaa isinii mijate hundumaa barachuuf fedhaa fi guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu duwwaa 9 soddomii tokko 79 kan jedhu kanarratti bilbiltanii barachuu ni dandeessu isinii jenna. Tole arras Yaaqoob YouTube channel mata duree haaraadhaan deebi'ee jira. Mata duree har'a nuti waliin barannu dubbisaa meeqana? Dhimmoota sagalee gabaabaa irraa ijaaraman. Dhimmoota sagalee maal irraa ijaaramanii sagalee gabaabaa irraa ijaaraman kan jedhu waliin barannaa jechaadha. Dhimmoota sagalee gabaabaa irraa ijaaraman. Dhimmoonni sagalee gabaabaa irraa ijaaramanii akkami? Dhima akkamiiti kanneen jedhan waliin barannaa jechaadha. Bal'inaan barachuuf immoo karaa YouTube keenyaa karaa keessaa dhuftanii bilbila harka keessaniin barachuu ni dandeessu. Sagalee gabaabaan maal akka ta'e kan dura waliin barannee turre. Sagalee gabaabaa jechaan jecha akkamiiti? Qubeen dubbachiistuu qubeen dubbifamaa tokkotti qofaasaa yoo dabalame. Fakkeenyaaf kun baadhaa, kun uudhaa, kun dubbifamaadhaa, kun dubbachiistuudha. Gaafa walitti dabalamu kun lamaan maal taare? Sagalee gabaabaa kennaa jedha. Sagalee gabaabaatti gaafa dabalamu jecha nu kenna. Jecha malee jecha sagalee gabaabaa qabu nu kennaa jechaadha. Kanaafuu barumsa keenyarraa jecha sagalee gabaabaa irraa ijaaraman waliin baranna. Jecha sana walitti dabalee immoo hima goonaa jechaadha. Fakkeenya kana ilaalaa kana. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Kun jecha. Gaafa walitti dabalamu maal taare? Himataa jechaadha. Hima nuuf kenna. Kun maal jedhaa? Buna jedha. Kun maal jedhaa? Dhugee jedha. Amma gaafa waan dubbisnu maal jennaa? Buna dhuge. Buna dhuge jennee gaafa barreessinu hima tokko xumurameera jedha. Buna dhugee jennee xumurameera. Ana booda himi jiru hin jiru. Buna maal ta'e? Buna dhuge. Hima sagalee gabaabaa irraatii ijaarame jecha warra akkasii kana haadha jechaadha. Kan biraa ilaalaa kana. Kanas ilaalaa. Maal jedha kuni? Asitti maal jedha kun? Buna jedha. Tole kunoo dhugi jedha. Maal jedha yeroo itti dubbisnu? Buna dhugi jedha jechuudha. Buna dhugi jedha. Ajaja. Si ajajaa jira. Fakkeenyaaf mana namaa dhattee mana nama sanaa keessatti buna si kennanii buna dhugi jedhanii gaafa sitti fidan maal jecha ajajamaa jirta jechaadha. Akka buna dhuguuf sitti ajajamaa jira waan ta'eef buna dhugi jedha. Hima sagalee gabaabaa irraa ijaarame. Kun fakkeenya lammataadhaan. Fakkeenya kan biraa ilaalaa kanas. Maal jedha kuni? Mana biti jedha. Mana biti. Amma kun maal jedha? Kun mana jedha. Kun maal jedha? Biti jedha. Mana maal godhi? Mana bitii siin jechaa jira. Mana biti jedha. Kunillee hima sagalee gabaabaa irraatii ijaarame ta'uusaa hin dagatinaaf. Kan biraa maal jedha kuni? Mana lama qaba. Maal jedha yeroo itti dubbisnu? Mana lama qaba. Maal qaba? Mana lama qaba jedha. Mana lama qaba jedha. Tole hordoftoota maatii keenya. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Like, share, comment godhaa yaadaaf qe'ee qabdan biraan gahaa. Toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu nama bilbiltanii barumsa kana mana keessan teessanii barachuu ni dandeessu. Hayyee nafaana jettu jedhee abdadha. Kun maal jedhaa? Dubbisaa. Mana tole sana tole dhaqi. Maal jedhee yeroo dubbisnu? Mana sana dhaqi. Mana sana dhaqi jedhee hima xumurameedha jedha. Himi kun isaa sagaleen isaa kun mana jedhaa, kun sana jedhaa, kun dhaqi jedha. Kun jecha gabaabaadha, kun jecha gabaabaadha, kun jecha gabaabaadha. Jecha gabaabaa walitti daballee hima ijaarree jechaadha. Maal jechaa jira? Mana sana dhaqi jennee. Mana sana dhaqi jennee hima ijaaraa jirra. Kan biraan maal jedha kuni? Dubbisaa kana. Laga gama kottu. Maal jedha kun? Laga gama kottu. Laga gama kottu jechaa jira. Laga gama kottu jedha. Laga kan jedhu sagalee gabaabaa qabaa. Gama kan jedhu sagalee gabaabaa qabaa. Kottu kan jedhu sagalee gabaabaa qabaa jechaadha.
Kanaafiyyuu kun hundisaa sagalee gabaabaa irraatii ijaaraman. Kan biraa maal jedha kuni mana lama qaba. Maal jedha kun? Mana lama qaba jedha. Mana lama qaba jedha xumuree jechaadha. Tole hordoftoota YouTube fakkeenya. Gaaffiif yaada qeeqa yoo qabaattan koomentii irratti nu beeksisaa. Koomentii irratti beeksisuu yoo barbaadu yoo dhiistan immoo lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu kanaan nuuf bilbiltanii yaadaaf qeeqa qabdan nu laachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa iddoo gaarii tura. Haga viidiyoo biraan walitti deebinutti.